سيني فين جدًا بافتت لينا في عبد الله ما لي فدي بس عدم بس ورخيني عن نرجع ورخيسن ما رقب ورخيسن بولتي أنا ودو في جرادي تمرين عدد فبل إنسان لما ندباسو لا الدباسة دي مقران كي يكسم علينا فاي الدباستي إيه الدباسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو خبجان تو هردو دخلني جا باكم جرتني تناجين خلني لقيني بيارين كتام رئيس نادك وسنجة تاول سيدي من الدشرقة فايو كبدتني سيرو فيمي غا فايو كنت كداوت كنيا السلام عليكم جيني تشودا غردي مرفيتين دبرا جورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداوت كنيا فايو كوم سيمبيتان وبليتي لينا دينا وندا بيغا سوشيال ميديا رتي همبيتني غا فايو إثيوبيا رامرته دران سودي درته سودي راكومستي دايركتي جورا ديفيتي اما خرا خنان رفته جورا اكم رفته غا فيسين إثيوبيا جرتسني جا لولا عبد الله فيلينا جدو جابسا ولولن سن إلالجسه سن كوبا قبدي سنية جورا أكملتي لينا تروريس عبد الله نجتة رفته أما الحمد لله أما جاب تثني تجرني فاهم يا قيسا خاتي أمانتنا ورخينيا تورا كلينا إبرفيدي فيديو لينا إبرفيدي ندورو قبدا نانجان جتة دي أما كارات رفته جورا وام غاف دراني سن غادي ما تروسن امان تنا كارات لا باسته مي فايواتي اكمي دفتي اكمي تي چودا يسان كنا اكمي تورا كن سرغو دندمي اچين ديمي ورخينا والينا نتجرتو لالينا نكنتي اي جرا خيان درالي جرا مال نانجاني غزين دفو دولان وسم شام باران دكتي لينا شايفين لينا برباده دفه لينا تليفون يرد ولني لين تليفوننا راجفته ان لين تليفون تفته أكو مدرج جيسا لجو تلفون أنا راجع فتني عم برباد يصير دفع أشي صورة إساني قرسيزة أشي نبرة إسان برا دفع إسان برا دفنا إسين جالسة جالات دماغ تو سنينجي نونجته سنوما فأمرلي وري أمرلي دولي مال رجيسا مال لانجاني إسين نجلا بدي فلو جرا مال جيني تاكنا تلينا هندي منانجته راس برو جالسة جالات ده هندي منانجو جر أسرتي كا فكينا عمل والدينا دران جالسة جولولون يرتي أكو جالسة جولولون سنتي هنا بني ولدتي فيني بولتي ساني أو فتني نجان جراش جراني أما أسرتي فكينا عبدوبنا هم بولتي أو فتني نجان جراش جردوكو أتيكم تكابيدين ديماني داني مبازا كم جتمتي أوا وري نانجي إيجودون كباقادر كم إسان الدباس وانين كم نبغى وري خينا نانجي إيجودون كبري إسان دلاني نقول دساني وانو مان تيجي نانجي تيجودون كبادر كم أتوني wanni ummante sanjette fakkeenyaaf duuba nama wal jaalatu tokko nama akka keetii qabultii qabu Abdallaa wajjin jechuudha ilmoo walirraa qaban kana akkam godhee adda baasa itti mee ilmoo isaa kannii fi isii fuudhii na bira fidii fiidoon dawwaliin anjaan dirqama fuudhee dawwaluun qabare ati immoo isaan lameen adda baasudha moo karoorri kee bira fideetum fiidoon dawwaluudha Anguna fuudhee isaan biraa bas jaarsa fi jaartee adda baasee dirqama waa warri keenya naanjee godhuun qabajee dhufe malee ani isaan baasurra addaan hin qabu waan isaan naanjaan godhuudhaan qabajeetiin dhufe malee ani isaan lamaan adda baasuudhaaf hin qabureera. Isaan lamaan adda baasuudhaaf yaadan qabdu jechuudha. Hin qabu. Amma tuma walumaa galatti viidiyoodhaan isaan bira teessee dubbisuu barbaadde. Isee biraa fuudhee akka isaan lamaan walitti hin deebinee naanja warri keenya. Ana milee warri keenyatti cabsuun barbaadu isaan acha lammata baararra bee dhufe saniifuu liinaadhaaf isa adda baasee fuudhuun qaba dirqama tuni. Liinaadhaaf isa adda baasee fuudhuu qaba. Faayoo ammoo wanni kun ni fudhatamti duuba. Dirqama fuusisa waan warri naanjee godhuun qabaadha akkam. Duuba nama keetii isin nama jechuudha gartee fi bulu tokko nama bultii qabu nama mataa namaa walirraa qabu tokko akkamitti yaaddeeti fakkeenyaaf akkumatti addaaniin baasaa hojjettaa uumeeti. Isin amaratattu abbaa warri keenya fi jaarsisi amaratattu liinaan. Siifi warra keessarraa tokko haa filattu jechuudha. Balau tunaasoonni jajjabaadha. Amma fakkeenyaaf waan kanarratti Abdallaa dubbistee jirta. Abdallaan Abdallaan nan fadhu duraan telefoonaan dubbisuu ture argaa nan fadhu Abdallaan. Leengaa ta'uu laatti qollafee bira deemee isa watakka isaa immoo waliin feenu naaf inni. Si wulaatti qollafee bira deemee? Leeshii wulaatti qollafee bira deemte? Akkasiin dalateenya fuudhuun barbaada. Isa bichaa miti dhiirtii micoonti eenyu goddaamu jirti isa biratti. Ilmoo dhiirratti jecha goddaamu hin qabdu har'aas boruus ta'e. Ajaa'iba. Hedduu nama dhibaa asirratti ani immoo kan akkaan sinjoo akka nama tokkotti haasoo illee dheeressuun barbaadu. Isii tana fakkeenyaaf warra isaanii yoo dubbistee warra keessan dubbistee mucayyoon tun gaabultii si ogufattee jirti. Akka duraanitti miti gurbaallee yaa irraa dhiisee jira waliif fayyanii nagaa wajjiraas jiran yoo itti anuati maal rakkoo. Warri keenya saniin saddaqu warri biyyaa hin saddaqu walii daraaramanii isaanii dhikkam goonayyee. Saniifuu adda baasuu qabdaare. Adda baasee viidiyoon dawwalee sanuu sanatti miti maariif dawwalee fi ijoollee teenyaa jira maariif isaan bira geesse hun oliinaa fidee jee viidiyoon dawwaluun qabaaf har'aasa.
Akkasi daawwattoota keenya egaa wanni kun waan hedduu nama dhibaati. An takkaa dubbii akkanaa dubbii afaanii hedduun qabne agarree faaya hojii fakkeenyaaf dubbiin jitu nan fudhachiistu. Dirqama si fuuchisanii agartaa. Dirqama na fudhaan amma na keessa gad deemutu hin jirtu. Kun akkuma sin jee kana hin ta'u waan hin taane keessa seentee jirta. Tan amma akkuma seentee akkuma qallattee seentetti qallattee nama booraa qabdaati mati. Wanni qalladee boolleen hin jirtu arraas baruus ta'e dachaasatu gaafa kan bira jirtaa si jedhanii ammallee dhufee akka fuula keessa isa gareessi fakkaatti. Arras barus ta'e mucaan ilmoo dhiirati boruu booda sabbaaf galaa dirqama michoo teenya fuudhuun qaba warri keenya naan jedhe. Si bira jira jettee hanga utuu birratti ilaale malee waa warri naan jedhe tokko man xiqqoo dhagee si bira jira maal jedhanii si keessa harka qabaa'u. Isin lachuu si fi Abdallalleen gaafatamuuf teessanii michoo teenya garuu michoo teenya arraas ta'e baruus ta'e fuudhuun qaba. Jaalatanii jibbitanis. Amma walumaa galatti wanta gabaasee si uume. Allina jechuudha akka nama tokkotti iddoo kan jaalladhaa iddoo kan kabajaa obboleessitiyyaa waan waliin ka'isdee barsiise aanaatu beeka jechuudha. Si galtee ati narraan tana suudirraa galtee suudii dantaaqeetti mootummaan si qabde malee Liinaa jechuun qabsiistee galtee Itoophiyaatti. Dubbisiin nafiti. Dubbiin si fakkeenyaaf taarifa dantaa mataa keetti filu dhaggeeffadhu faayyoon dhaggeeffadhu namni dhugaan sitti mati. Taarifa dhufuu keessaa qabde malee amma walumaa galatti ati bultii namaatiin laaqaa osoo hin jennee yoo sii taate bultiin jaarradha baajii itti nukkootu yoo bultii jaarrachuu feeti bultii namaatiin diigaa dhiisee mati gabaabdumatti. Teessii diigatti ijaarrachuu dirqaman qaba warra lamaa wal jibbeedhaan ijaarrachuu suuta qaba. Yoo wal jibban nama nagaa wal jiraatu tokko moo. Maaliif dararaa michoo teenya dararamteeti bas. Amma walumaa gala seemu sirraa hin gabaabsa. Ati ifu amma dhuftee mi haara bara. Dhuga obboleettii Liinaa ta'u obboleettii Liinaati. Amma waan ati kettu kana Liinaan ammaan tana eeggatti gaafa irra beeksisanii. Isaan dura telefoona narra cufte. Ayo akkasii mire amma asoo gabaabaa sirraa hin gabaabse. Osoo karaa dheeraan deemne. Osoo karaa dheeraan deemne gabaabdumatti. Dubbii isaanii keessa harka fudhattu harka fudhattu. Hin fudhadhu takkiin isii fuudhee takkiin inni duddu isa hidhee isaan lamaan duddu anas hin taa'uun deemu biraa deema biyya deebuu deeman. Isa eenyuuti Abdallaayidha? Abdallaan illee. Akkamitti meema baragaa maaliiniiti? Qarshii dhabbaleessa. Qarshiidhaan nameedha har'as baruus ta'e. Abdallaayiduu keessaa qabda jechummati. Hoosiin diddee Abdallaayidee deema biraa isaan lachuutu akka isaan wajjin tattee. Abdallaayidee? Akkasii kun yaada keeti jechuudha. Sirraa hin fudha garuu yaada keeti waan takka waan hin godhun qabuti. Haa ta'u immoo gartee ani waan kanarra sin deeggaru anumaa jetti dubbii tana gartee mi garuu dubbii tana yoo akkuma nan sin jee kana akkuma qallattee seente kana qallattee yoo keessaa bobaatte namni hidhamu Abdallaa osoo hin ta'e Liinaa osoo hin ta'e akka mataa kee taate akka zaayiraatti na jarku jiran. Adabattii amman tana nagee keeti yoo gartee miti qallattee bakka maariif kee irratti dhuftetti maariif yoo nagaan deetti reesoo jiru. Hin deebu maariifitti asuman ta'a. Hanga isaan lamaan adda baasutti hin deebu maariifitti. Hanga isaan lamaan adda baasutti. Seenyu feenya addaan baaftati. Liinaa fi Abdallaa. Maaliif adda baas? Addaan baasa warra keenyaan ni ergee. Warra keessan maal irraa qabu warra keessan bulchisaan yoo utuu ufee jiraate. Timira nyaatee dhufa baleessaan lamaan adda baasuudhaaf adda baasee deema garaan kiyya akkasii malee nan fayyu. Adda baastee moo? Adda baasee. Bara abbaan keetti mummaan ta'e bultii isaanii keessa jiran. Ni jiran isaan lamaan adda baasee naan jaan adda. Abdallaa fi Liinaanis bultii uffatanii jiran. Akkuma warri keessan dhageessaa. Mataa namaa isin ummaa abbaan kee ummaa mataa namaa qabanitti Liinaa fi Abdallaanis warra mataa. Isaan wal jaalatanii wajji jira. Ammallee isaanillee wal jaalatanii wajji jiran. Inni yaa'iin itti jira micoon teenya duraan fayya qabdi isaa tuutee fite. Arrabaa fi ilkeen wallaa'anii wal lolanii walii fayyanii nagaan bultii isaanii uffachaa jiran. Ati eessumaa dhuftee wanna dhuftee asuma jidduutti qoontar taatee katatatatata jette. Warra qabdi fiitee ta'e naan jidduutu natti qabdi fiitee tuun hin qabaa irraas boruus ta'e. Ifuu ani waan itti jirtu kana gabaabduma dhiisee sin jaa ani haasawallee dheeressuun fedhu. Ammoo wanni kun sin baasu. Nagee keetiin bultii namaa ogutuun diigineetiiti qacitaa deemana kana. Bultii isaanillee ni qabbaleessa. Atillee yoo feete obboleessi kiyya wajjin si garsiisayyee wajjin keessa jirta. Akkam? Akkamii maaltu fide? Andachaa sii miti gartee miti. Kasilaa nama hidhu sunuu waan irra na hidhu dhabee taa'u jira. Sinidhaan lachuutu wajjin isin garsiisayyee. Bar waan irratti bara afaan waa jechuun bu'aan qabdu wajjin isin garsiisay. Akka micoo teenya fuudhee yookaan isin lamaan dhiisu. Isin na jalaa jinnaan isin lamaan wajjin garsiisu waa lama. Waa lama dhageeffadhu wayin simas. Ati wayin siima akka nama tokkotti. Saati qulfii akkamitti deemu wayi? Qulfiidhaan qabbeessa.
سواء جامع ويمر وانا عارف كنيا جامع جبتوتي والله لازم وان فدياتون عرب سيان مشوفي امين ني فردا وان نمنا كي قد جامع جرودي ني فردا امين مشوفو دو في وان فدين انجت سكينه ندرتنون دغونتا نو خول كولو جا غوان دلتين قدتين جان امين أجهزة ربط كورتو أكما جيم وما تكررتي أما والله لينا نركانو سندي تو أنا زو نجيا كده أمي وديم ترى تومي إسي فودي ديما إن إسي هاتو هم كنا نماندي ماذا هاتو أبلة سكالينا نلالته إيش سيرانو تقول وبتاني قرري بدان تبدو جانا الراس بروس تلينا ولا لجرتامي إسال لما ندبون إساني واني نولم دقيقة الرامي تجاوز لما ندبين جاني عدن سنو أكلتين كوتشي سكرتي متي akka jitaatti akkana wali qabeetiin akka qunceetti qabee walitti hidhee haadaan shoof alhamdulillah wajjin taa'u jira ati tiite sana ni raani haakam go kana sii miti gartee miti rabbii tokkochoo taate malee namni tokko yoo hin danda'u inshallah ni garta wajin wal garsiifna maal goote amma gabaabdumatti qallattee yoo mana kana baatee deemte ficha irratti fayyetti himbo abba ummanni nu naa gadhiisee kutee maa dararamta mana manni keessaanii jiraame isaanu guyyaa manni naanolanii ganama namuu dalagaa fi kee kutaan dalagaa hin qabu guyyaa manni keessa taa'ee fataachaa oola galgala isaanii wajji yaa'ee godhan maal gootaaf dararte tachaas ka'e. Ayyee gaasanii faan ammaan tana laal osoo gartee walitti naarree waddaan dhaabbanni irra hojii naafetima. Naafetti maaltu walii taariif? Laa nama haala kanaan. Amma michoon tun teenya maaltu aariif hidhatiin fuune Abdallaa fuudheeni. Abdallaan fuudhuusi teenya khalaas. Haadha Mubaaraki. Haadha Mubaarak caalaa dhaluu dandeessa obboleessa. Amma walumaa galatti sirraa gabaabsume haasoo biraan baay'isineeti osoo namaan adda baaseetu wartee miti namni mataa bakka namatti adda simbaasanii faayoo nagaan deemu. Shaadaa qabadheen du'a michoota na fuudheetiin duus du'a malee abadaan hin dhiiswaan. Waan irratti duutuun ta'e maal irratti duutemeeti? Abadaan Liinaa fi Abdallaa adda baasu malee garaan kiyya nan fayyu warra keenyaan na erge. Warri keessa maal si ergisaati? Na ergan gaamaaf godhan asii taraa lama bishaan irra boo maal godhan? Aboo dantaa qadii taarima dhufteeti maal taate wayi? Bas Liinaan fuudhuu dhufee fuudhee Liinaa dhuftee fuudhaa dirras? Niin fuudhee fuudhee ba'a. Waan tarmaa ajaa'ibaatiin maa? Obboleessaan jaalatte jibbitee Liinaa fuudhee deemanii si wajji yaa'ee godhu hin dhufne Liinatti yaa'ee godhu dhufe Liinaa fi Abdallaa yaa'ee godhu dhufe fiidoo ta'e mara dhufeet akka feete godhi akka feete ta'e. Jibduu adda dhufe immoo. Barana umaaree dhaquu jirra. Mee tanaas numa dhageenya daawwattoota keenya kaa. Tuniif dhufte gaa kunoo koontar jechaa dhufte. Liinaa lama faa ish waan daddee hundee isaa rabbi nu qabe. Holkolo akkas gaa daawwattoota keenya kunoo koontar akkuma agartan kana dhuftee kadhatata jechuu jirti mucoon tun sammuun sii fayyaa qabdi natti fakkaatu. Warra keenyaan ergee Liinaa fi Abdallaan dhufee addaan baasa. Ani haasoo kana hedduu takka waan nama aarsaati. Guyyumarraa waan aaree dhaquu jira daawwattoota keenya. Mega tanas booddee siin malaalla michoon jaarsa barbaade dhuftee fi waan akkanaan fakkaattu Liinaa barbaadan dhufne yoo jaarsa barbaade rabbiin gaa inshallah haayiruu fi bultii namaa oowwitu akkuma lafaa keenin digaa waan jaamu kana dhaqqa booni akkasii amma kun akkuma agartan kana keessatti jettee haadee kuttee inshallah hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deemnutti asumarratti narraaf sin dhadhaaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan turan sin jaa.